Yooyyaa harka fuuni maatii Riyaatiyuub deebi'een dhufee jira. Har'ammoo kutaa lammaffaa barnoota afaan Oromoo qubeessuu kutaa lammaffaa isaa isinii qabadhee dhufee jira. Isinis hamma xumuraatti na faana ta'aa yaada na biraan gahaa turtaniif hundi keessaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhuu barbaada. Har'ammoo sagalee jabaaf laafaa wajjin ilaalla. Yaada qabdan ammas koomentii naa barreessaa. Sabskiraayib gochuun immoo na jajjabeessaa. Laayik gochuun immoo viidiyoo kana jalqabaa. Har'a barnoota afaan Oromoo qubeessuu kutaa lammaffaa isaa isinii qabadhee dhufee jira. Hamma xumuraatti na faana ta'a. Barnoota har'aa keessatti kan ilaallu qubee dubbifamaa afaan Oromoo qaban hundasaa jabeessaa, laaffisaa, sagalee isaanii adda baafachuu irratti xiyyeeffannee waliin barannaa. Isinis hamma xumuraatti na faana ta'a. Yaada keessan immoo naaf barreessaa. Akkasuma immoo qophii bashannansiisoos nuuf dabalii nuuf qabadhii kootti warri jettan koomentii naaf godha. Har'a immoo kallattiin amma gara barnoota keenya afaan Oromoo qubeessuu kutaa lammaffaatti ceenaa hamma xumuraatti na faana ta'a. Har'a qubee baarraa yoo jalqabnu aan dubbachiiftuu qubee baarraa jalqabnaa jechuudha. Qubee baa jechoota walitti dhiyaatan lama qabadhee dhufeera. Jechooti hiika hin qabnes hiika hin qabne sagalee isaa qofa adda baasuuf jedhee jechoota baay'ee fayyadameera. Jechootni baay'een isaanii ani asitti fayyadamee hiika hin qabanu. Xiyyeeffannaan kiyya hiika jechichaa irratti osoo hin ta'in sagalee jabaa fi sagalee laafaa akka itti baasuu dandeenyu irratti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu akkasitti beekaa jechootni hundi hiika hin qaban. Jechootni as keessaa hiika qaban jechoota muraasa. Kanaafuu akkasitti hubadhaa. Qubee dogongoraan barreessee osoo hin ta'in sagalee isaa akka isin naaf hubattaniif jedheeti akka isiniif salphatutti yaadeeti waan ta'eef akkasitti naaf hubadhaa. Qubee baa irraa jalqabna. Qubee baa jalatti mee jecha abbaa jedhu haa ilaallu. Abbaa hin jabaataa. Baan isaa lama ta'a. Yoo jabaatu baan lama ta'a. Laaffisnee immoo haa ilaallu. Jechuma abbaa jedhu kana laaffisnee yoo dubbifnu yoo laafee katabamu yookiin dubbifamu abaa'edha. Abaa laafaadha kun. Yoo jabaatu abbaa, yoo laafu abaa. Mee dabareen jechoota kana jedhee garaagarummaa isaa haa ilaallu. Abbaa, abaa, abbaa, abaa, abbaa, abaa. Mee jecha kana isinis irra deddeebi'aa afaan keessaniin isinumti jedhaa garaagarummaa gidduu isaanii jiru ilaala. Sagalee laafaa fi sagalee jabaa garaagarummaa baan yeroo jabaatuuf baa yeroo laafu sagalee akkamii qaba waan jedhu mee afaanuma keessaniin isinis al tokko irra deebinee wajjin jenna. Isinis na wajjin jedhaa haa ilaalluuti. Abbaa, abaa, abbaa, abaa. Kana fakkaataa qubeen baan yoo jabaatu hidhiin keenya baay'ee tokko humnaan kan wal tuqee deebi'a. Yoo laafu immoo xiqquma ishee wal tuqeetuma addaan baha malee baay'isee waliin qabatu jechuudha. Abbaa yoo jennu baay'ee humnaadhaan wal qabata. Abaa yoo jennu immoo baan tuqeetuma qofa darbaa jechuudha. Qubee baa kana fakkaata. Amma immoo gara qubee caatti haa darbinuuti. Qubee caa mucaa jecha jedhu mucaa ka jedhu kun laafaadha. Yoo jabeessinee dubbifnu immoo muccaa ta'a. Muccaa yoo laafee dubbifamu immoo mucaa. Yoo jabaatu muccaa. Yoo laafu mucaa. Mee laafaa fi jabaa isaa dabareen jedhaa haa ilaalluuti garaagarummaa isaa. Isinis na faana jedhaa. Mucaa jechi jedhu irraa jalqabnaa. Laafaa isaa irraa jechuu mucaa, muccaa, mucaa, muccaa, mucaa, muccaa. Qubeen caan kan uumamu keessoo afaan keenyaa gara gubbaa tuquuni jechuudha. Yeroo kana qubeen caan yoo laafu keessoo arrabni keenya keessoo afaanii isa gubbaa jechuudha. Suuta qofa xiqqoo qofa tuqee darba. Yoo inni jabaatu immoo sirriitti tuqee darba. Muccaa, muccaa yookaan immoo mucaa ta'a. Tuqee qofa darbaa jechuudha.
Caan kana fakkaata. Amma immoo gara qubee itti aanu darbinuuti. Qubee daa. Qubee daa yoo ilaallu jecha madda jedhu jira. Qubeen kun jabaadha. Yoo laaffisnee dubbifnu mada ta'a. Madda, madda. So jecha kana mee irra deddeebi'aati jedha. Garaagarummaa qubee sagalee jabaadaa fi sagalee laafaadaa ilaala. Yoo jabaatu madda, yoo laafu mada ta'aa jechuudha. Madda. Daan akkuma qaccee arrabaatii fi gubbaa keessoo afaanii gara gubbaa jiru gidduutti jecha uumamuudha. Mada yoo ta'u tuqee qofa darba. Madda yoo ta'u immoo humnaan qilleensa keessa bahus garaadhaa bahus humnaan dhufa. Madda jedhu sirriitti qacceen arraba keenyaatii fi keessoon afaan keenyaa sirriitti wal tuqaa jechuudha yoo daan jabaatu. Yoo laafu immoo xiqquma ishee qofa tuqee darbaa jechuudha. Kanatti aansee qubeen dhufu qubee eedha. Een immoo dubbachiiftuu waan ta'eef isa irraan darbinee gara dubbifamaa itti aanuutti darbina. Dubbifamaan itti aanu qubee faa. Qubee faa mee haa ilaalluuti. Yeroo jabaatu sagalee akkamii qaba? Yeroo laafu sagalee akkamii qaba? Yeroo laafee barraa'u jecha safuu jedhu keessatti haa ilaallu. Safuu. Yoo jabaatu immoo saffuu. So mee dabareen jennee haa ilaalluuti. Yoo laafu safuu. Yoo jabaatu saffuu. Mee irra deddeebi'aa isinis jedhaa ilaalaa. Safuu jechi jedhu laafaa yoo ta'u saffuu inni jedhu immoo in jabaataa jechuudha. Sagaleen isaa kana fakkaata. Qubeen faan yoo laafuuf yoo jabaatu sagaleen isaa kana fakkaata. Qubeen itti aanu immoo qubee gaadha. Qubee gaa immoo qubee gaasaa ilaallu fakkeenya jechoota lama fudhannee akkuma dura ilaalaa turretti ilaallaa jechuudha. Jecha laga jedhu. Jechi kun gaan sagalee laafaa qaba. Laga jedhu keessatti gaan sagalee laafaadha. Yoo jabaatu maal ta'a? Lagga. Yoo laafu laga. Yoo jabaatu lagga. Mee jechoota lachuu lamaan isaa wal faana jennee garaagarummaa isaa haa ilaalluuti. Laga, lagga, lagga. So garaagarummaa isaanii hubattanii jirtu jedhee yaada. Mee isinis irra deebi'aa mee jedhaa nafaana jedhaa garaagarummaa isaa ilaalaa jechuudha. Qubeen tokko yoo laafuuf yoo jabaatu sagalee akkamii qaba isa laga, lagga. So kana fakkaataa jechuudha. Qubeen gaan yoo jabaatuuf yoo laafee dubbifamu sagaleen isaa kan ammaa kana fakkaata. Kanatti aansuun immoo qubee gaatti aanee haa. Haan immoo afaan Oromoo keessatti hin jabaatee hin dubbifamus hin barraa'us. Qubeen haan afaan Oromoo keessatti hin jabaatu. Yoo barreeffamus ta'e yoo dubbatamu qubeen haan waan hin jabaanneef qubee haa asitti irra darbinee qubee iitti yoo darbinu in immoo dubbachiiftuudha. So qubee dubbachiiftuu irraan dabarree gara dubbifamaatti yoo deemnu kan itti aanu qubee jaa argannaa jechuudha. Qubee jaa irratti immoo waajjira isa jedhuuf isa waajjira jedhu ilaalla. Yeroo jabaatu waajjira. Yoo laafu waajjira. Qubeen jaan yoo laafuuf yoo jabaatu sagaleen isaa kana fakkaataa jechuudha. Itti aansuun immoo gara qubee kaa darbinaa jechuudha. Qubee kaas jechoota jiran haa ilaallume. Akka kun sagalee jabaa qaba. Kaan ni jabaata jechuudha. Akka yoo laafisnee dubbifnu immoo akka. Sagaleen isaa kana fakkaataa yoo jabaatuuf yoo laafu
sagaleen isaa kana fakkaataa jechuudha. Itti aansinee immoo qubee laa sagalee jabaaf laafaa isaa ilaallaa. Laa, ala, alla, alla, ala, alla, ala, alla, ala, alla, ala. So qubeen laan yoo jabaatu immoo kana fakkaataa jechuudha. Itti aansuun immoo qubee maa ilaallaa jechuudha. Qubee maa sagaleen isaa yoo laafu akkasuma immoo yoo jabaatu maal fakkaataa isa jedhu ilaalla. Lama, 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 lama inni jedhu sagalee laafaa qaba. Lama inni jedhu immoo sagalee jabaa jechuudha. Mee dabaree dabareen jennee haa ilaalluuti. Wal faana jechuudha. Dabaree dabareen wal faana jennaa. Sagalee laafaaf sagalee jabaa isaa garaagarummaan isaa akka sirriitti nuuf mul'atuuf jechuudha. Lama, 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 lama. So kana fakkaataa jechuudha. Maan yoo jabaatuu fi yoo laafu sagaleen isaa kana fakkaataa jechuudha. Kanaafuu isinis irra deddeebi'aa yoo dandeettan viidiyoo kana walakkaadhaan dhaabaa sagalicha jedhaa ofii keessanii irra deddeebitanii jedhaa garaagarummaa isaanii akka hubattanuufi jechuudha. Maafi adeemsa keessa afaaniin osoo jettanii jedhaa barreessuu dhiiftanii hin barattu. Sirriitti isiniif galaa yoo inni deemu yoo namni jecha kana naaf barreessaa isiniin jedhu salphumatti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Har'a kun akka namoota afaan Oromoo qubeessuu shaakaluu barbaadaniif daandii salphaa jedhee itti amane waan ta'eef gosa kanaan haala kanaan isiniif qopheessee amma immoo gara qubee itti aanutti haa darbinu. Qubee naa. Qubee naa mana, mana. Kan mana jedhu kun qubeen isaa naan sagalee laafaa qabaa jechuudha. Mana isa jedhu kana immoo yoo sagalee jabaadhaan dubbifnu manna, 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 mana, manna, mana, manna. Dabaree dabaree nu jennu kana fakkaata. Mana, manna, mana, manna. So qubee naa sagalee jabaaf sagaleen laafaa isaa kana fakkaataa jechuudha. Qubeen itti aanu immoo afaan Oromoo qubee ergisaa keessatti ramadaman fakkaate. Qubeen paanii afaan Oromoo qubee paa hin qabu garuu akka qubee ergifannaatti lakkaa'aman fakkaate. Paa qubee dachaa paa wajjin. So kan immoo sagalee jecha paa qabu kan Oromiffaa waan hin jirreef jecha appaartaamaa jedhu fudhannee irraa kunnee qofa aaf sagalee jalqabaa iddoo paan jirtu san qofa wajjin ilaalla. Appa, appa kun jabaa. Appa, appa, apa, apa kun immoo sagalee laafaa ta'a. Appa, apa, appa, apa, appa, apa, appa, apa. So sagaleen paan yoo laafuuf yoo jabaatu kana fakkaataa jechuudha. Kan itti aanu immoo sagalee qaa ta'a jechuudha. Sagalee qaas akkuma qubeewwan kanneen asiin dura ilaalaa turre jecha lama fudhannee ilaallaa. Jecha maqaa jedhuuf jecha maqaa, 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 maqaa. Maqaa inni jedhu inni maqaa yookiin neennuun kun immoo maqaa inni jedhu kun sagalee laafaa qabaa jechuudha. Maqaa goonee yoo jabeessinu immoo sagaleen jabaan isaa kana fakkaata. Maqaa, 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 maqaa. Qaan yoo jabaatu humna nu gaafata. Yoo sagalee isaa baafnu yoo argitaniirtan ta'e mee isin ofiin jettanii yoo ilaaltan maal nu gaafata? Humna nu gaafata. Qaa jabaa yoo jennu maqaa, 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 maqaa. Kana fakkaataa jechuudha. Sagaleen jabaa fi laafaan qubee qaa kana fakkaataa. Itti aansuun immoo qubee raa ilaalla. Qubee raa jecha bara jedhuu fi barra
jechuma bareedu san gubbaa kaasee baarraa kaasee akkan itti fayyadamaa turetti yoo isinitti hime haala ittiin fayyadamaa ture jecha tokkoon fudhanna jecha hiika qabu achirraa immoo qubee laafa yookiin jabaa ta'e tokkocha bira haquun yookiin itti dabaluun akka inni laafu yookiin akka inni jabaatu goonee fayyadamaa jirra malee jechoota hiika qabanii miti jechuudha. So jechoota tokko hiika qaba, tokko hiika hin qabu, tokko hiika qaba, tokko hiika hin qabu. Akkasitti fayyadamaa jira. Akkasuma qubee raa irratti immoo bara jedhu raa isaa lama goonee yoo ilaallu barra, bara, barra, bara, barra, bara, barra, bara, barra. So qubee sagaleen laafaa fi jabaan raa kana fakkaata. Bara, barra, bara, barra. Viidiyoo kana gidduudhaan dhaabaa isin immoo ofii keessan irra deddeebi'aa jecha garaagarummaa isaanii sammuu keessan barsiisaa of barsiisaa jechuudha. Sagaleen itti aanu immoo qubeessaa jecha asoosama jedhurraa fudhannee qubee jalqabaa qofa asoo bakkeettu asoo assoo asoo assoo asoo assoo asoosama jedhu keessatti asoo inni jedhu ni jalqabaa sagalee laafaa isaan sagalee laafaa qabaa jechuudha. Assoo goona yoo jabeessinu saan lama yoo ta'u yoo jabaatu assoo assoo assoosama assoosama asoosama assoosama asoosama asoosama inni jedhu sagalee laafaa qabaa yoo jabeessinu immoo assoosama assoosama ta'a jechuudha. So sagaleen isaan yoo jabaatuuf yoo laafu kana fakkaataa jechuudha. Ittaan sun immoo sagalee jabaaf laafaa taa ilaallaa jechuudha. Taa irratti hattuu jecha jedhu yoo ilaalle hattuu kun jabaa sagalee jabaa qabaa. Taa tokko immoo biraa kaafnee sagalee laafaa yoo goone hatuu ta'a. Hatuu, hattuu, hatuu, hattuu, hatuu. Kana already hiikkaa isaa hattuu jechuun qaama hatuu jechuudha. Hatuu yoo ta'e hattuun qaama hatu yoo jabaatu hatuu ta'ee taa tokko biraa kaafnee hatuu goone immoo fudhachuu dhoksanii jalaa hatuu jechuudha. Fudhachuu ta'a malee namticha hatu osoo hin ta'in siistemicha ibsaa jechuudha haala jechuudha. Haala ibsa hatuun haala ibsa. So garaagarummaa isaa ilaala qubeen tokko. Hiika garaagaraa akka isiin kennuu dandeessu akka isheen dhiibbaa guddoo qabdu hattuu yoo jabaatu taan yoo laafu immoo hatuu hattuu hatuu hattuu hatuu hattuu hatuu kana fakkaataa jechuudha. Qubeen taan yoo jabaateef yookiin laafaaf jabaa isaa akkasitti sagalee isaa adda baasuuf yaala. Itti aansuun immoo qubee vaa. Qubee vaa immoo isin naaf barreessame. Qubeen vaanis qubee ergisaa ta'a malee afaan Oromoo keessa miti afaan Ingiliffaa keessa hin jiru. Afaan Ingiliffaan jira. Afaan Oromoo keessa qubeen vaan jalqabu yooma kana afaan biraarraa dhufee jecha afaan biraarraa dhufe malee qubee vaan jalqaban hanga ammaatti argachuu hin dandeenye jecha afaan Oromoo jechuudha. Kanaafuu qubee vaa irraan darbinaa qubee waa ilaallaa jechuudha. Qubee waa yoo ilaalle hawwii. Hawwii yoo jabaatu waan hin jabaata. Hawwii. Hawwii. Yoo laafu immoo hawii. 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 Mee dabareen jennee yoo ilaallu hawwii. Hawii. Hawwii. Hawii. Hawwii. Hawii. Sagaleen isaanii yoo laafuuf yoo jabaatu qubeen waan sagaleen isaa kana fakkaataa jechuudha. Itti aansuun immoo qubee xaa ilaalla. Qubee xaa isas jechoota lama haa fudhannu. Jecha luxxee jedhu jechi luxxee jedhu jabaatee yoo dubbifamu jechuun yoo laafee dubbifamu immoo luxee ta'a jechuudha. Mee dabareen jennee haa ilaalluuti. Xaan yoo jabaatuuf yoo laafu sagaleen isaa maal fakkaataa isa jedhu jechuudha. Luxxee, luxee, luxxee. Luxxee inni jedhu xaan ni jabaata. Luxee inni jedhu immoo xaan ni laafaa jechuudha. Luxxee, luxee, luxxee,
luxee, luxxee, luxee. Isinis paawuz godhu viidiyoo dhaabuun jechoota san irra deddeebitanii jechuun garaagarummaa isaanii adda baafachuuf yaala. Itti aansuun immoo qubee yaa. Qubee yaa jecha aayyoo jedhu. Aayyoo yaanni jabaata. Aayyoo kun sagalee yaan jabaa jechuudha. Yoo laafu immoo aayoo, aayoo, aayoo ta'a jechuudha. Mee wal faana jennee immoo garaagarummaa sagalee yaan yoo jabaatuuf yoo laafu qabu haa ilaallu. Aayyoo, aayoo, aayyoo, aayoo, aayyoo, aayoo. Yaan yoo jabaatuuf yoo laafu sagaleen isaa kana fakkaataa jechuudha. Inni dhumaa immoo sagalee zaa ilaallaa jechuudha. Aruuza, aruuza. Kun sagalee laafaa qabaa. Zaan sagalee laafaadha. Aruuza yoo jabaatu aruuza, 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 aruuza. Mee dabaree dabareen wal faana jennee haa ilaalluuti. Aruuza, 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 aruuza ta'a jechuudha. So barnooti kennaa qubee jabaa fi sagalee qubee jabaa fi laafaa qaban adda baasuu kana fakkaataa jechuudha. Yeroo itti aanutti immoo karaa biraa salphaa ta'uu danda'a jedhee yaadi yoo naa dhufe isiniif hojjedha. Dabalataan immoo kanatti aansuun qubee dheeraa fi gabaabaa irratti isinii hojjedha. Isinis yoo jaallattan sabiskiraayib gochuu, laayikii gochuu akkasuma immoo waanuma ta'ee jabaadhus haa ta'uuti koomentii godhuu akka hin daganne. Hiriyoota keessaniif immoo qoodaa feesbuuk irratti immoo sheer godhaa liinkii isaa maxxansuudhaan namoota baay'ee biraan naaf ga'a. Itti aansuun immoo kutaa itti aanutti immoo qubee dheeraa fi qubee gabaabaa isinii qabadhee dhufa. Namoonni qophii bashannansiisoos ni barbaanna. Waan nama bashannansiisaas gidduu gidduudhaan nuuf maxxansii, gidduu gidduudhaan nuuf fidii. Nama jettanis yoo jiraattan koomentii naa godhaa. Yoo isinitti tolee jiraadhe, yoo haali baruuf barsiisuu koo isinitti tolaa jiraate sabiskiraayib gochuu immoo hin dagatinaa, na jajjabeessaa. Yoo isin fedha qabaattan qophii bashannansiisoo akkasuma immoo barsiisoo asiin dura immoo waan isin tasuma dhageettanii hin beekne jedhee tilmaamu waan dinqisiisoo addunyaa kanarratti ta'an wantoota baay'ee isin biraan gahuu danda'a. Kanaafuu na dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun, laayik gochuun, koomentii gochuun na jajjabeessuu waan na jajjabeessaa jirtaniif ulfaadhaa isiniin jedhuu barbaada. Barnooti kana fakkaataa. Horaa bulaa deebanaa sagantaa biraatiinis walitti facaana ta'a. Fayyaa naaf ta'a jiraadhaa. Riyaa tiዩብ fayyaa ta'a.